qonna irratti hojiiwwan waggoottan darbee jalqabame qabatamaatti waan sadii mirkaneessee jira. Tokkoffaan qonna jijjiiruun hin danda'ama kan jedhu sana qonnaan bulaa amma jiru kana qabannee teknoolojii isaa fooyyessinee walitti qindaa'ee hojjetee qonna jijjiiruun hin danda'ama kan jedhu qabatamaatti kan itti mirkanaa'edha tokkoffaa. Kan lammataa fi inni guddaan poteenshaalli Oromiyaa immoo guddaa akka ta'e hubatamee jira jechaadha. Sadaffaa fi inni dhumaa qonnaan bulaan keenya horsee bulaan keenya yoo hoogganameetiin jedhe yoo nama isa gargaaru qabaate yoo extension service gahaa ta'e argate jijjiirama olaanaa fiduu akka danda'u yoo deeggarameetiin jedhe nama biyya deebisee deeggaruu akka danda'u mirkanaa'ee jira jechaadha. Karoora mootummaa galmaan gahuudhaaf sirna ho'aan qabeenyatti jira. Akkuma qajeelfama mootummaan nuu kennetti bifa addaatiin hojjennes itti milkoomne baay'ee ammas immoo bifa ho'aa ta'een hojjechuudhaaf qophii qabnas hojjechaas jirra.